nurra faarra jarri kan ora baasan sun immoo rafaan jiran warri sagalee kana dhageessan daawwattan hundinuu itti mari'adhaa bakka jirtanii yaada kana kaasaa karoorri ramadaana keessa ba'uu qaba akka qophii ta'uudhaaf nasihaan asirra dhaabbadhee warra sagalee kana dhaga'uu fi viidiyoo kana argu hundaaf nama dhimmisaa dhimma quraanaa ta'e hundaaf wantan dhaam warra majlisaa qofa otoo hin taane jechuudha. Halkaniif guyyaa hirriba dhiisanii taa'anii karoora baasaa. Kanaaf maal goonu? Halasaa. Isin hundinuu itti mari'adhaa. Namni quraana qaraasuu keessatti rakkattan, quraana otoo qaraasiftanuu namni quba isin dhabuudhaan akkuma tokko gatamtanii, beeloftanii, daartanii, manni mana kiraa ofirraa kafaluu dadhabdanii rakkattan. Jimmas haa ta'u malee aggaaroon lameen kunuu istuudiyoo miidiyaa barakaa barbaachisu, miidiyaa barakaa fakkaatu qopheessuun nurra jira. Isin daawwattoonni immoo nu gargaartanii yoo Rabbi fedhe istuudiyoo Qanaatul Barakaa jedhu inshaallah yoo Rabbi fedhe yeroo gabaabaa keessatti ni qopheessinaa. Isinii waliin taanee ni mijeessine jennee yaadna. Galatoomaa jechuun barbaada. Mannaafashaan magaalaa hunda keessa jiru kun maal hojjetaara? Mannaafashaan jiru mannaafashaa safuu keenya, safuu aadaa biyyaa, aadaa amantaa, aadaa hawaasaa cabsu akka hin taane bakka bashannanaa jiraachuun isaa hin barbaachisa. Hundinuu Rabbiin ramadaana kana keessatti baajata isa biraa ta'e Rabbi isinii baasee isinii wakkalamee mushurraa laylatul qadrii isin taasisee bara kana keessatti baajata addaa Rabbi isinii ramadu. Har'a miidiyaan barakaa magaalaa Aggaarotti argamu. Maashaallah jennee irraa fi galatoomuu. Haa ta'u malee akkuma istuudiyoo tokkotti buufanni isaa inni tokko magaalaa Aggaarotti asumaan nu beekaa jechuun barbaada. Jimmaa fi Aggaaroo irraa istuudiyoon gurguddaan siichi kasafamuudhaa teenya yaa warri quraana Rabbii gattan masjidumaaf madrasaatti gattanii mana keessanitti galtan bakka quraanni itti qara'amu gattan bakka quraanni itti qara'amu mana horiin itti galu fakkaatee ofii keessanii insaadhaan fooqiidhaan ijaarrattanii keessa jirtu. Yaa nama Rabbiin waa sitti kennee harkaa qabdu mee deemii mana quraanaa sana laali. Mana quraanaa ollaa keetii, mana quraanaa naannoo keetii otuma argituu bira dabarfataatta caccabaa sana. Bar Rabbiin garuu irraa si gaafata. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota